بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجار ربي فارسي نبي كينيا تنقى في رحمة بوسي بودان أبودان كينيا أبوتي قدا أكسماس هذا سيكي akkasumas dargaggoo keenyaa fi shamarran keenya manguddoo keenyaa fi hawwan keenya ka bakka tanatti walitti dhuftan baga nagaan dhuftanii galatoomaan isin jedha. Kana booda kanatti aansee obboleeyyan keenya rabbumaan walitti nu qabe rabbumaan nagaa nu buuse rabbiif galanni haa ta'u rabbiin nagaa nu buuse. Gerteega mootummaa teenyallee mootummaa Oromoo nu godhee ar'a asitti nagaa walitti nu qabuu kana keessatti sababa nu ta'e walitti nu qabuudhaaf as keessa hajiranii fi magaalaa Adaamaa tana keessa hajiranii fi biyyoota addunyaa biyya alaa keessa akka Suudi Arabiyaa US Amerikaa akkasumas Qatarii fi Ummaan Yamanii fi Keeniyaa biyyoota Faranjiitii fi biyyoota Arabaa keessa jiran dhiira ta'anii dhalaa ta'an intala teenya gurbaa keenya obboleessa keenya obboleettii teenya abbaa keenya haadha teenya biyya alaa keessa jiraatanii waan kana gammadanii walitti akka humbanna walitti qabamtu jedhanii akka walitti qabamu godhan galata Rabbii agarsiisuu fi isaanii jaalladha. Ni galata Rabbi isaan haa jiraachisu Rabbi haa ida'uu fi hawaasa humnaa kanarraa Rabbi isaan haa gammachiisu. Warri walgayii tana daawwatan biyya alaa keessa jiranii fi biyya keessa jiraniis walgayiin tun hogguu amma laallu hogguu laalamu namni hedduu akka barbaachisutti akka silaafee nutti baay'eedhaa miti. Maaliif haala yeroo jala deemu waan ta'eef ammoo haa xiqqaattuu malee sadarkaan isii ulfaattuudha sadarkaan isii guddoodha humbannaa biyya addunyaa keessa jirtu biyya alaa keessa jirtu ta biyya Arabaa fi Faranjoota keessa jirtu ka biyyoota biraa keessa jirtu hundaafuu walgayiidha jeetiidha. Hordofanii jala deemanii waan asirratti himame waan asirratti dubbatamu yaada asirratti dabre gorsa asirraa dabre dhageeffatanii hojiirra akka oolchanii isaan gaafadha. Kanaaf dursa walduraa dubbaan as dhaabbachuurra abbaan bokkuu erga dhufee yaada dhaamsa gabaabaa fi yaada qabu kan deemota abbaa gadaatiin gololnaa abbaan bokkuu ummannaa beektuu Galatoma wayyamaa ulfaadhaa guddadhaa mudhadhaa dubbadhaa qabeenyaan isin haa guddisu umrii ibaadaa qabduun isin haa guddisu tokkummaan keessan haa waaru namni ogulama if wallaalaa jira yoo gadi hamaan qaba yoo gammachuun daangaa baate si qabde si wallaalcha ani ufumaa boolna baaftan ilmaanii hedduun na dhufa dhugaa ta'u amma wani si ajaa'ibsiisu mirgabbaan hin falmatin namni namaa falmu hin jiru jira. Namni waa sadii kufa kan isaan qabne waan jaantu jedhe lammi xiqqaatte kufa kasanuu jiraadhaan kufa kan isaan qabne jettani niitiin takkittiin kufa kasanuu horii marabbaadhaan hin qabne kufa kan isaan qabne jedhe fayyimaa haaradii fi baali oromootumatti boolonni asirratti maali jedhe biitti nagayaan qabne kufaa biitti nagayaan qabne kufa kan isaan qabne tun biitti nagayaan qabne kufa kanama waa beeku hin qabne kufa numa qabaattee kabee kasa walitti qabatanii mari'achiifneetu kufa kan isaan qabne numa fakkaatti gaata isaaniiti ati aliyyaa uffannaa uffatte beekaa duraanuu numa qabdaa nama walitti qabudha beekumsa abada rabbi si yaabu
beekumsa wadaadatti siyaa waadaan leekeessaa baana qabeenyaan isitti galla siyoonaa keenya waldaa keenya qabeenyaan itti galla miseensummaan itti galla hawaasa keenya itti galchina waliin jireenyaaf rakkalloo fi humbannaa katu garan qimse xumugaa moroo walmaan akka waliin hin jira dullacha bareechoo salaalee karrayyu wajjin jira akkuma du'aa irratti reefu jenne ani qaaboo odaa damboo baati ani yaa humbannaa eebbisi xiyya ta'adhaa eebba oromoo walii galaa shanan bareechumaa 11 booranaa geessu rabbi nu haa godhu ilmaan keenya ka sadarkaa tana ga'e kan ni utumnaa ifu tumnaa bal'amni gaa'ee rabbi sitti waaquma si geessisan ka ala jiruuf rabbi haa garta ka as jiruuf rabbi nu haa garta warra lafee mee hinkittiin isaanitti lola guddigatti ka ala jiru reefu nu ibsan ka keessa jiru nu ibsan seenaa namarraa dhabamtu yaadata gaafa walloolanii nama waan akkasii dalagu jedhaa fuudhamanii dhabaman lubbuu isaanii wareeganii ka wareegamee qabsoo sanarratti wareegamee tokkummaa oromoo tokkummaa ammoo humbanarratti rabbi kan ture rahmata haa godhuufi ka jiru rabbi umrii nu haa dheeressu horaa bulaa dagaagaa deebina sande Itian sudah apa kita pernah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyuani nasabubeo ayoni isi dalta makaisa dejala itawal sedasa Rabbi sana kudus galafuma magan ulante tuba ifjar malakata yang sedih bisa rendah nanti ufijana kumangaleli nama mama nama watiko argamili nama watiko samu umbenang di Ethiopia adalah tujuh sesi Ethiopia jangan di sungguh Malaysia umben abang ke remuhas rakon tengah wali dufne wal mariaju abu kofa mani wali tina madan cinta kene mungkin isi sano egalne tak lama dinda yang mungkin senang bicara siang, warga yang benar itu rekomendasi masari, putih, malah gimana, malah kayak gufi, nama, warga ini benar itu gada, benar jauh. Gaya ini dah ada bu gaya mana mana tu ya bu indah bukan tinggal begitu kan insyaallah ya Rabbi san nuran isa apa materialnya Usia saya ini jadi satu kayak nyawan tadi, nuan tadi. Namun iftau jangan masa nama saya. Wadi dalam, wadi sikisa, iftau dalam. Iftau dalam.
Rakkoo guddoo san iftahaa jirraa kan if beekaa rakkoo keenyaas haasaa jiru. Rakkoo keenya ni hiikata. Rakkinaan jira. Mootummaan teenya har'aas boruus iftaanis wal geenye waliin dhufnee rakkoo teenya maal jennee wal mari'annee rakkoo keessaa baana. Daldala galma. Amma soomii maqaa uummataatiin jiru mee? Lama musadii akka uummanni ilmaan uummanaa jaala. Akka fedhe haa ta'u. Guddina miliyoona 170 miti. Ulah daldala seenuu mataan isiidhaa wanta baatii miti. Jirri kana. Daldallee qabeenya akkannee nama taana jechuun yaaduun waan guddaa. Kabiraa jaalala ammaas. Horii qabnu, gaala qabnu, re'ee qabnu, hoolaa qabnu, albuuda qabnu. Bukan berarti wajah nama tidak. Gana itu ni jalan. Untuk ready pasal rendah mungkin mana. Begitu tinggi sejari, terus tinggi sejari, kaki tinggi sejari. Coba. Wanta kana motor isikus, wanta kana guys dijalan di nanti dibilang. Akai mana romantis, akai dalam membantis. Garuma, gara ni jadi miti. Gara, orang membanah saya jadi Davi. Dari orang shantam jari. Hayya malam basifi. Mega ikat. Gara saya belum tahu. Tak, wabar maksa untuk. Orang cumanya, gak orang era tentu jini usia beli kia, yang saya selesai, yang mana ada dia. Kalau hati ini inovasi, kami wanita, yang punya dawan sini kamu tuira, dan ada na hidup positif, sepi dan ada dia. Oga orang jatuh musuh tu, jadi malu saja. Kabinya orang dia kalau kaya saja, akas semua awalnya, akan ada yang lagan. Kan tu kami dapat kamu. Ini jalan orang musuh mantri. Nama tu, wankan nama tu Bangki sudah daldala kaya sa gibuto ang tapuliwan natin ay lupitan kapag nagdada biyari utalte biyara di masna tuste ama degada raso inu wambay tensi kapsoro mo kaysa hajjadulid dura ya kapagada itiari tulis gada sedih pak harus sebenarnya boleh itu, udah ulah saya tahu dia nak menjual desa. Senang jual ini lagi, itu apa? Pertualangan wangga, mensedihkan. Bisa sekarang bisa, sekarang lagi sih. Kami bersih. Nanti dia nasau wayung benar. Ivi lah memang ni yang bisa nak bertuju. Kapsul kisah, hajiman terlalu itu semua tingkap. Kapsul kisah timur, wanita mana dia? Tenaga, tak bisa. Bagi inilah amawan dekat berbicara boleh baratoni bergumam tak kafilah bagai daftar syarat yang tahu
waan fedhu ta'u doktora ta'uu qaba, injiinara ta'uu qaba, profeesara ta'uu qaba akka danuu kadhatan isaanii. Ifi ala aroofame qabadha. Mee qabadha. Jabaachuu, waliin dhiyaachuu, wal jaaru, mari'achuu, teenya mootummaa akka jedhanii biyyaa qooddaa waan fedhannaa isin godhachaa jirtu. Tagama mootummaa anarra haadheetu jira. Waan keenya jaaramnee mirga keenya gaafachuun rakkoo. Ijoollee fitina jalaa ilaa kumaarree ijoollee sanyii silaa ijoollee dhadhaabatamu tuqamtee. Wanni dura hafi maali? Kumatti hin deebi'atan. Maali? Waan kiyya sanoo akkamitiin kan jaabbata? Mee wanta kaan isinii ma yaadadhe? Bara 1968 maayii osoo magaalaa Baddannoo dhayin gaaraa Abrahaam Qoraanii ganamnee iyyuu beeku. Ada STY kaman nusi nama orangnya kayak nama kita bisa jangan apa kita diwujud kawan dia betul bom bisa kamu radio yang makan yang gaban syabian akan terkena makinan yang terbukti wajari yang terbukti dia semua kumpul lagi kan sebab itu akan dunia dan egisnya ini jangan diambil bagian. Mewani akati orang orang dunia mangkulit egisnya. Yang ini panji lama kita tak dalam mufaraf. Panji kami ni khane khara guru khasawa de mukan awatan lainnya panji sana. Jadi aku tafsirnya yo ada murni, dunia tu bagi isi je. Nama tu, kalau di sana nubilah ni, sedikit ini bosan lagi. Apalagi tadi jadi bosan akhirnya ni, kerana saya aku tu. Nama termakan macam mana? Kita sambil aku bani, harga kamah boleh kerja, khane. Ivan gitu warna panci kilogram agak nafsu panci. Ugang kararan banyak betul. Ungkan nafsu ni sih ibu tu sih. Panci tu tu. Asal cari pun ibu ini ada apa tu? Mana kami lagi emas ibu ini. Kali ini kemana ibu? Kata bapa mereka. Untuk semua anak-anak di mana boleh kita masih siapa orang ada di siapa karena ada perasaan yang ini macam lebih yang manusia kenapa orang siapa dia bila dapat orang asal bukan itu dosa ni bukan cuma bisa kaget tadi jangan galak kita kalau ada dia dia nabi muhammad dia bingung juga mereka lebih cara sekali. Karena aku jabatan, jabatan. Sina namanya tinggi sekali. Nampak ulama ini adalah dia begitu. Karena aku lebih tinggal asal untuk kirana pula lebih mendingan apa untuk nyau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengumpulkan dalam kehidupan ini. Kalau saya lupa kembali itu, lalu kita dapat kamu sebentar hari ini memang ibadah. Saya kalau manager sagantaa ammatti aanu walaloo sakaalaa butuufu taati kan jiru Mahamad qophaa'edha. Mahmud Mahamad karaa waltajjiitti hamilee naaf madda.
Walaloo sakala laafatu kutaanii jirtu jirtu hin dhagahu sagaleen kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota keessummoota keenya kabajamtoota abbootii amantii warra fagoenya irraa dhuftan baga rabbiin guyyaa garraa caayaa tokko jalatti walitti dhugamuudha anaa dhufuuf galatooma. Mata-duree walloodhaa sakaalaa kutuuf utaalii jedha. Kufaatii kee dubbattee ollaan akka hin dhageenye nan dandajiittiimi mo'amuu akka hin dandeenye. Gadda kee faarsuurra qoflaan gammaduu wayyaa. Utaalii hanga dandeessu meeluun miilaas ni fayyaa. Utaalii hamma dandeessu meeluun miilaas ni fayyaa. Miila madaa'ee dhiigu gufuu dugdadummaatti qottoon itti fiigu muka jigee ciisutti qottoon itti fiigu muka jisee ciisutti. Ganni hiyyeessaan tolu manaatutti dhimmisaa duuba isaan fuula guura yaadaan isa dhiphisaa. Duuba isaan fuula guura yaadaan isa dhiphisaa. Kufaatii kee faarsitee ati garuu hin gaddini dhaba kee faarsitee milkii hin dhabdu madaani dhaba kee faarsitee milkii hin dhabdu madaani. Nama kaayyoo boqqollu nama seerullee namni waan ilaalcha isaatiif tolu filatee tolcha gamni waan ilaalcha isaatiif tolu filatee tolcha gamni. Jilbifatee daakkatee akkasuma otolannoonni jilba nama luqqaaftee galma geesse kaayyoon jilba nama luqqaaftee galma geesse kaayyooni. Sareen manaa duttee fi mala hindiisu gaalli jajjabaaddu abdii hin kutini mijjatuu baatus haalli. Eelayyuu sitti qotan kuftee keessa hin ciisin. Hangam sakaalaa sitti butan tarkaanfachuu hin dhiisin. Hangam sakaalaa sitti butan tarkaanfachuu hin dhiisin. Dadhabdee ofirraa hin taa'in hamma dandeessu yaali. Dadhabaabuu humna taatii gadantaruun hoomaali. Sakaalaa harkisan malee hin citu sakaalaa kutuuf gotaali. Galatuma asirratti xiqqoo dhaamsa tokkoon qaba. Dhaamsi eegamu maali? Kabajamtoota keessummoota waltajjii tanaa obboleessa keenya Aaqil Lammiitii fi ammas kabajamtuu Faayoo Muusaatiif hunda dura baay'ee takka nu gammachiiftanii isinilleen kabajamtoonni keessummoonni abbootiin keenya warri fageenya irraa dhuftan kan asitti hirmaattan hundi keessanuu baga guyyaa kana geessan baga rabbiin asiisin ga'e baga walumaa nu geenye baga